Ittuma yaadanii naasa'anii beektaa tokko ijoollee biyya Arabaa jechuun of dandeessee kan ofirra koongootiin dhuftee ishee caammaa qodaa warra ishee mana goojjoo keessaa baatee ishee qorqoorroo jaarti feestaalii baattee dhuftee ishee shaanxaa fuutee galte nookiyaa fiddee dhuftee ishee tachii fuutee galte jechuun la addunyaa kanarratti an akka ijoollee Arabaa yeroo qabanitti seenaa gaarii hojjetanii lafarratti darbanii jiru dhugaa sitti haasa'u. Jammari ko tajiin alaa fi tajiin asii immoo tokko miti. Inni asii akkuma isheen ofiyaatti buqqaa gadaaddiinsa. Garuu inni biyya alaatti dhufu gadaaddiinsaatti hin buqqa'u. Dhagaa baatatee waan inni baatu beektu keessa isaa. Maaliif beektaa abbaa barbaadde ol arrabsa isatti waggaa 10 as keessa teessee carqii kee jijjiirachuu iyyuu hin dandeessu waggaatti yeroo takka jechuudha. Afaan bantii afaan turre jira gara dhiyeetti baalagee. Inni iyyuu immoo gara dhiidha ootuma ta'e iyyuu inni immoo maal hojjechaa jira iyyuu sa'aatii 24 aduu keessa deemaa oola. Aduu galgalli qorra guyyaan aduu makalaakiyaa yoo ta'e iddoo tokko ta'an oolu. Atuu immoo makiinaa isaa yaabbatan sharaa qabatee illee waa tokkodha. Kana dunqaa qaabolee lafa kaa'u. Ijoollee biyya Arabaa xuquugaa waaqa damiin oomme falaanii nama rabsuuf intinaan jedhu ግን baay'ee naari beektaa. Amma namaan geessu cabsa namaan xiqqoo maal jedha Oromoon ammuma namaan geessani afaan bantu afaantu sinirra jira baalagiulla. Osoo beekanii koo ijoolleen biyya Arabaa warqiidha malee fira ishee gattee lammii ishee gattee halagaa keessa teessee kaayyoof jireenya ishee jijjiirrachuuf itti gadi of qabdee yoo teessee ifatamtees rukutamtees beeloftees eebottees isa beekutu beeka. Isin ikkoo foon keessan gurgurtaniitu bari kan isin ammuma dubaroonni Itoophiyaa keessa teessan immoo afaan hin banina qoshaashota. Rabbi fuulduratti nama mositti himuu galgala miiccatanii hidhiitti dibatanii wanti jira mitiiree maqaan isaa maayaanni jeeliin silaa widdiidha waan ta'eef talbaa baxabatanii kaatanii talbaa gadi haxaanii deemu bicha dhufanii dhiira jala si'a 2 guyyaa 2 bulanii galuu wayyaa isaa miicuu fi kanuma isaan isaanii nan guddisiin. Jireenya ijoolleen biyya Arabaa jiraattu siqaayii keessattuu zarmaan zarii kee jiraanne qoshaasha dhugaa waaqayyo. Baay'ee naaramani. Snaaqu dhugaan waan yoo namni naarrabse na wayyaanii yeroo darbe nama wayiitu mucaa wayiitiin maal jedha beektaa gara wallolanii garadii turtee garadii biyya Arabaa turtee ammas immoo girdinnatii barbaannaanii singalcha hoteela jettiin beektaa hin beeku gina abbaa ishee dubartittii jechuun dubartittii abbaa ishee hin beekne beektaa nadhaaree baay'ee nanaaree amaaraadha beektaa dubartii na ishee rukute aaree beektaa sasheen garadii biyya Arabaa itti aaree jaaladhu bakka dhiiga kun danfa gaafa isaan akka jedhan nuyi jechuun amma nuti illee of dandeenye jireenyaanii waaqayyoof agaratu of dandeenye jireenya addaa ግን kaleessa keessatti ani dhugaan miti biyya Arabaa jedheen jechuudha biyya Arabaa jedhee maatii koof mana jaaree fi koo mana bitadhee of danda'e har'a jechuudha otoo isheen kaleessa barumsa jettee gandarra fiigduu isumate amma softee ofitti diddibdee maal sana otoo gootu ani ግን kaleessa deemeen utuma gara biyya Arabaa ashkarii biyya Arabaa ta'uurra ani koo asitti hafuun du'uunaa wayya abbaan koo qaba jettee otoo isheen qabeenya abbaa isheetiin boontu jechuudha ani garuu asii ka'ee deemeen biyya Arabaa deemee haadhaquuf mana jaaree fi koo mana jaarradhee bitadhee tan jechuu of danda'een dhugaa rabbi har'a mana koo keessa namatu na hojjetanaafuu fi koo gaddeedhee bishaan budduqsu. Kana jechuun idmeen qabu kanatti seenaan hojjedhee jechuudha. Yaaddetta hojjetaan mootummaa tokko idmee isaa guutuu otoo hojii hojjetu koo nama ndoo mana jaaruu miti as naaqu. Waggaamatti uffata isaa 3 nama jijjiirrachuu hin dandeenya. Warra zala deemanii afaan banan. Ani garuu jijjiirama kana agarsiisee dhufee gaayila koo dhaabbadheen har'a mana koo keessa fiikoo gadheedhee bishaan hin budduqsu dhugaa waaqayyoon sitti hima. Kana jechuun seenaa ijoolleen biyya Arabaa idmee isheen qabdu kanatti jettee warri baranne jedhanii afaan banan kun digirii baattee 4,000 5,000 8,000 galee kunoo baran qoshaashon. Kana kunoo waa biraan qabdanii afaan bantu malee.
Isa beesanii odeessanii akkasumatti ni talbaa taphatanii iyyuu amma immoo akka biyya alaatti balbala isaa irratti dhaabbatee baratutu argitetti keessatti kolfitaanii har'atu ati kaate immoo situ dura sokka. Gara ta'aa immoo dhiirri iyyuu dhagaa irra wal qixxeetu. Taatee huqqatti asnaa qoran huqqatti. Homaa tokko hin qannasne malkiin ishee seeraan hin laalle malee. Maaliif hukina koo dhibamoo nama kanaa maal ta'anii ija baasti isheen durgisee furdatanii furdatte yeroo borcii achi biyya arabaa teessee baastu ruuzii qannasii nyaatiin ulfa jeemee qaaddi jedhama immoo yoo huqqatte nuqqatte lakkana nyaadhaa qamaa caalichaalan baay'ee huqqattee jirti ishoo bagan huqqatte galata waaqayyoo ishoo. Era lubbuun ija keetu seeraan laalaa malee ba'umaan qannasni. Nama huqqate iji keessan takka takka immoo waa laalaa waaqayyo. No, wanti nama arrabsine warma ufee dubbatee wanti jedhu malee. Minaan nabe maanna nyaachista nyaata naa gootamu kottu kash. Waan namni waan namaan jedhu nabanii. Nama garramu. Maasila. Nuti namnoo dhiiraan iyyuu garaatti baatta jedhu takka turanii. Dhiirumtatu borcii baasee iyyuu garaatti baatachuun isaanii waan hin oolledha. bilginnaadha dhugaa ilaamee jiru warri komantii barreessitanii jechuun nu illee waaqatta tolu biyya keenya keessa jiramti amma biyya namaa teessanii afaan hin baniina tokko waaqa keessan kadhadha nagaamaan biyyatti galuun birrii malee naguma harka keef miila kee fayyaasaa qabattee biyyatti galuun qoosaa sitti hin fakkaati inni huqqatteen furdattee obillaalee kun nagaa ta'anii jiraachuun salphaa miti ishii biyya lafaa kanarratti wanti widdii jedhame nagaadha. Nuuqqanne isheen amma kaameraatti siqxee jirti kanumadha malee. Namni huqqate kana fakkaata isheetti tollaanii miidiyaa seentee kan isheen haasa'aa jirtu. Waan haasoftan itti yaada haasa'a. Ishee sappoorti nama gochuu yaala edda biyya galtee akkami biyyi haalli jireenyaa jettanii nama gaafachuu istanii jechuudha. Amma edda biyya galtee irraa gangalattu maasii dhigeessi. dhugaa isinitti himaa yoomuu taanan waan gaarii haasa'uu yaala. Asnaaquu immoo gaafa ishee dubbichi komantiin taane barreessitanii gaafa isheen asii gadi sin carabdu riikoordii gochuuf maraattu uummanni asirraa. Ani naaf ta'anii fiteera. Ani jechuudha. Cinqillaati isaanii kana dadhabee mallaayibii bollaa irraa fudhatu. Eolle shobboleetti daataa miti habiibti waayifaayi birrii 12,000 kan waggaa tokko guuttattafataa jedhaasin. Rakkinni hin jiru cinqiin hin jiru as. Nuyi waayifaayi birrii 12,000 kan waggaa tokko xiqxiq godhannee teenya. Daataa miti bareeddu. Sagaleen hin jiru asuma. Asnaaqu sagaleen hin jiru nageessu. Bucee. Amma hin dhaga'amu. Hankee dhagaan jira amani. Sagaleen kee gidduutti badee ture kan taa'ee nama akkas taa'aa jiranii torkee iddoon sula dhaabata. Gaafa biyya arabaa turre kumni 50 kumni 30 dhiiraaf nu mararu waan ta'eef nuyi waayifaayi birrii 12,000
ka waggaa tokko guuttannee miilla keenya walirra naqannee sin qixxee teenye haasaa jira. Daataa miti. Daataan rakkisne abibti. Inno ifaanoo bari ifa ushinti beeka sagal seenaa laalutti amma yoona kanaachi inqillaatti isaaniitti maasi gashegilti godhiisatti ndiyo Malta amma sini waanuma gaarii barreessitanii bannaataati. Dhugaarbii mucaa kana jechuudha. Gaafa ishee waan gaarii dubbattu komantiin taane isin carabdii garuu billaaleesh. Wallaahi la'aazii konfideensi ishee amma sitti mamiti isin amma naaquun nama rabsitii lili rikoordii faa gootu miti bagasinitti hin dhugaa bagasin carabdi. Rifeensa mataa kee amma qeensa miila keetti iqxees dhaabni. Konfideensi mataa isheetiin immoo ittiin qaanuuftu dhugaa. Gaaf tokko ishee kanan dubbadhe itti tashamaaqqaqu argitanii beektu. Dhiira isheen dhugaa eeyyeeftu. Dhiira dhugaa rabbii. Ani jechuun immoo lafaa keera kennuman tuttuqu. Furdadhu qalladhu bareedii fokkis komentii nama jala deeme nama narrabsu. Yoo namni laayivii seenee Konfideensi laamee baay'ee konfideensi qabdii yoo nagas beeka waa'ee nama waa'ee kooyyuu hin beeku waan ta'eef waa'ee nama nagalchuma. gaaf tokko isheen kanan dubbadhe dhiifama jettee beektu billaalee. Yeroo duraanii ifama gaafadhu warra dogoggorte naannaqee ifama gaafadha achiin booda ifama gaafadhu reetti. Maafan gaafadha ofii ufanii narra bu'anii narra bu'u. Intaletti lakki asne rabbii Intalittiin ishee lammaafitti rarraasaa turte san akkam taate? Isheen eessa seente? Yenoo jaarsa isheetti deebite bar baabanaa ishee deebite moo isa laxxaftee sirbaa jirti nagarree takkaan bu'a. Heerummaan kee immoo hiite sayyuu as naaquwati moo dhirsa keessan gaafa heerumtan qabattu taanaan akkas naaqutti kokkee qabadha. Dhugaa waaqayyo isinitti hima. Mucaan kun tokko heerumtee jechuudha yeroo isheen duraan lammaa faana wal jaallattu sani beeka. Mucaan kun xiqqoo mada yeroo dura beektu amma kana miti as naaquun jechuudha. Afaan qabdi malee umurii ishee baay'ee xiqqoo. Jalqabuma lammaa jaallattee lammaamatti heerumtee hiriyaa ishee hangafaas jaalallee ishees lammaama. Dhugaa isinitti hima. Otoo lammaa miti ta'ee bakka jira miti hiree qax gootee qabdee sadhaabdee kun amma waaqayyo faagalatti walitti deebi'anii saduraa caalaa jaalalan argitanii lammaa guyyaa tokko biraa ishee hambisee beeka. Dhiira qabachuu jechuun akkas gaafa dubartiin ufte gadi gadhiistanii kaatanii abbaa manaa keessan miidiyaatti baatanii hin jedhina. Carabaa gadi hammas ni danda'ame kokkee isheerra dhaabadhaa irraa fudhadhaa. Dhugaa isinitti hima gaa'ela laman dhaabanii gaa'ela gobbolaakoo tokko malee. Dhugaa isinitti himaa. Laakiyaanis jammar jechuudha. Akkamitti dhiira tokkotti eegan heerumee ka'ee haqee kana abbaa manaa nama biraa muufatti laxxafee sirba malee naannoo tulfaa akka kootti. Lakki saalibbu isaan akkam warra akkasii warra ulfinaan abbaa manaa tokkotti heerumee otoo hin taane warruma kara deemaa iddooma arganitti isuma abbaa manaa isaanii darban sanaamsan. Ikkoo abba ishanii sun immoo abbaa manaa keessa jammaa fuudhee mucaa ilmaa dashee qaba. Mucaan isaayyuu guddatee Isheen otoo isheen nama sirrii taatee maaf irratti fuudhaan jedheen. Elaa amma immoo maal jetti beektaa lammaadhaan Adaamaatti galii bajaajisii bita jechaanii turtanii ituma dhiira tokkootiyyuu dhiira bultoon barbaanneeti bajaajittii maa fedhee iyyuu sokka. Inni deekaa inni isheen didee bajaajii ishees maalii ishees inni. Jammar jaalala
homaan tokko asnaaquuf lammaa yeroo wallalan sana inni itti deebinaan lamma gaafata asnaaquutti deebitee lama jedheen sillaalu maalii jechaa tuutan jaalala argite jaalala garuu har'a eenyu wajjin jiraachuu asnaaquu eenyu kasa jechuudha. Keessaan silkii lammaa ufee fuudhee keessaan wanta barraa'u jechuudha. Meedha dhugaa waaqa jiraata. Durbi dhuftee na bukkeetti is beekas. Baay'ee wal jaallattu akkas naanya isaan immoo dhaqanii yoo maqaa nyaattee abishee dhaabatii durba dhibee umurii kee madiin dhaalime waasaa godhatee barreessanii fi wayya. Calluma tokko ishee billiitii ishee baasee eenyu ishee akka sareetti ilaalaa jira nama zinjee machuudha. Zinjee karaa wanti illee karaa miisenjerii illee karaa keessuma karaan tiktookii sana. Eenyutu qassare eenyu qaanee maasu eenyutu qaanee har'a isaan miti ati mana kee jiraachaa jirta baay'ee jireenya namaa keessa galuun sirrii miti uummata koo namnumti kamaa wal lolu abbaa manaa fi haadha manaa gidduu hin gad isaan kun immoo gwaaddanyaa yookiin kaappiloota haaraa ta'uu hin taane nama wajjin jiraatee waan meeqa invest godhee wajjin jiraatee ture namadha walitti bu'anii namatu immoo gidduu isaanii gale kanaaf jechadha waan ta'eef isin waan akkasii gidduu galtanii har'an taazzabamina. Taazzabaman malee lama jiraaree maa kanaan booda immoo